daandii dhugaa argata. Sammuu tasgabbaa'eetu jireenya mi'eeffata. Jireenya kana keessatti hunda caalaa nagaan keessaa fi dammaqinni sammuu baay'ee murteessaadha. Isinis immoo jireenya keessaniin ifa raabsaa akka jirtan ni abdanna. Bariin ganamaa yeroo hunda waan haaraa nutti agarsiisa. Yeroo aduun baatu dukkanni halkan sanaa eessa akka lixellee hin beekamu. Egaa sagantaan ifa qalbiis dhugaa kana lafa kaa'uuf mata duree onnee keessan tuqu qabatee dhufeera. Mata durichi maal seetan? Angaasuu birraa jedha. Angaasuun birraa kun maal laata? Sammuu keessan keessatti wantoota garaagaraa deddeebi'a. Asitti nuti immoo waa bal'aa kaasnee irratti mari'anna. Nagaasin gaafachuu hin daganne daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Yeroo hunda nagaan keenya kan jaalalaa isin haa dhaqqabu. Warreen isin hin jennu immoo Anboontuu Tasfaayee, Birhaanuu Raaboo fi Siisaay Tufaati. Yeroo hunda sagantaan ifa qalbii kan isin biraan dhaqqabsiisnu sanbata duraa sa'aatii 3 hanga 4tti. Kanaaf yeroo gaarii nu waliin qabaadhaa. Angaasuu birraa kana dhamdhamna. Buna keessan dhamdhama, yaada keenyas dhamdhama, nu waliin haga xumuraatti nu waliin turan immoo affeerraa keenya yeroo maraati. Angaasuu birraan kun maali laata? Mucaan magaalitti eebbaan taafuuf moo ani taafuuf? Ani carraasiif laadheera asitti fufu. Angaasuun birraa angaasuun garuu yoom eegama irra caalaa yeroo gannaati. Yoo ganni akka roobni dorrobee gadhiyaatee dukkanaa'ee sodaachisee ulfaatee yoo san angaasuun jettee onnee nama hundaayyuu sochoofti jechuudha. Angaasuun sun angaatu yoomiiti? Angaasuu gannaati. Ganna keessa dukkanaasan. Nuti ishiin barbaanne amma. Nuti ishii keessaa baanee angaasuu birraa jenne jechuudha. Daawwattoonni keenya garuu dhuguma birraa keessa angaasuun jirti jedhanii gaafachuun isaaniin oolu. Yeroo hundayyuu nuti fakkii goonee gara daawwattoota keenya akka dabarru fakkii sanirraa kaanee gara namummaa nameessina jechuudha. Angaasuun tun amma nuuf maalidha? Nama jechuudha. Hogganaadha jechuudha. Yookaan immoo abbaadha, obboleettiidha, haadha. Yookaan immoo nama waa kalaqu akkas jechuudha. Namoonni sun yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuuf ani dhuunfaattis ittiin fayyadama waan muummichi ministeeraa jedhu san yaadattu ariitii kalaquu fi utaaluu. Isiin sun waan ajaa'ibaati, waan ajaa'ibaati. Maalidha isheen sun yeroo kana keessatti karaa idilee ta'een jiraachuun addunyaa kana madaaluun baay'ee nama rakkisa. Karaa idileetiin amma angaasuun ganna jirtiimi. Nuti amma angaasuu birraati kan barbaadu. Ganna keessa kama baratame idileedha. Kama beekamu. Kama eegamu. Dukkana keessatti ibsiti angaasuun sun jechuudha. Amma nuti ka barbaannu ifnana keessatti ka ibsu. Eessa amma kan barbaachisu. Addunyaan ariitirra jirti. Wanni haadha nuti naadiroonni akkanaa maali jennu boru jiru jijjiiramee jira. Wanni immoo teekinooloojiin odoo nuti dhandhamitiin teekinooloojiin biraa dhufa. Nuti hordofuu dadhabne jechuudha. Hordofuuyyuu hin dandeenye. Hordofuu dhiisiiti maqaamaayyuu beekuu hin dandeenye. Angaasuu gannaa waan taaneef jechuudha. Gaafa rakkoo dammaqna nuti. Gaafa dukkanaa dammaqna warri angaasuu gannaa. Gaafa dukkanaa mul'atan. Nuti amma warra beekaa caalu barbaadaa jirra. Bulchaa caalu. Mul'ata caalu. Wanni tokko hin ta'u warra jedhuuf taasisee ka agarsiisu angaasuun birraa. Iddoo namni baay'een mana ijaaruu fi hiyyaanneeti warra magaala ijaaru angaasuun birraa. Angaasuun birraa yeroo hogganoonni adda addaa biyyarraa lafaaf waan tokko qoodanii diinaaf kennan hin deebisa warri jedhee ka'e angaasuun birraa jechuun dhugaa dubbachuuf.
waan guddaa waan cimaa hangaatuun birraa ifa keessatti mul'atan hangaatuun gannaa garuu dukkana keessatti mul'atan warri kun ifnana caalee waan silaa yaaduuf iyyuu nama dhibu warra san hangaatuu birraa ka jennuun ifnana caale beekumsa caale jechuudha hangaatuu birraa jechuudha. Amma daawwattootaaf dhaggeeffattoonni keenya garuu ka of gaafachuu qaban maaliidha? Hangaatuun birraa maatii keenya keessa jira. Ollaa keenya keessa jira hangaatuun birraa. Fagoo doon deemin. Ganda keenya keessa. Biyya kana keessa Afrikaa keessa. Warri jabaa caalu yoon ta'in jabaa qofa taaneen injifannu. Beekota baay'ee caalu yoon ta'in durfamne jirra ka. Addunyaan kun ariitii cimarra waan jiruuf hangaatuu birraatti ka'umma nu barbaadu. Karaa teekinooloojiitiin, karaa ijaarsa dhaabaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa adda addaatiin hangaatuu birraa barbaadanna nuti jechuudha. Biyya tokko, biyya cimtuu, biyya guddoo, biyya itti godaanuuf hawwani gochee ka hojjetu hangaatuu birraati. Magaala akkana hojjetamuu hin danda'u. Hangaatuu gannaa yoo taate ati maal goota? Ibsaa galchita dhoqqee keessa malee buqqifteen ijaartu. Magaalan ijaartu dhugaa dubbachuuf. Hidhaa hagasii hidhaa guddicha ka ijaare hangaatuu gannaatii miti. Hangaatuu birraati. Yoo hangaatuu birraa ta'e addunyaa hundatu daawwata. Addunyaa hundatu kabaja. Addunyaa hundatu dhageeffata. Egaa hangaatuu birraa ayyaantu targa. Dhugaa hangaatuu birraa. Birraan ifa miti ifa ibsa. Bacaqii gannaa keessaa. Gara booqaa birraatti nagaa dhuftan jedhama. Yeroo ganni darbe gara birraatti jedhama. Yeroo dargaggeessi ittiin dhiichisu san birraa jechuun. Dargaggeessa qofa miti. Warri shamarranis warri qarree waliin dhabinaa inuma ta'a. Lakkii ka dargaggeessa qofa akkamitti jedhama? Lakkii waliin dhabinaa inuma ta'a. Dargaggeessa jechuun keessa shamarroonis inuma. Dhugaa achi keessatti inuma jira. Shamarroota keessa. Akkaataa isaa siin galleem biree kanaaf inaanii dafee warri shamarran. Daftee dallanti yeroo baay'ee miira keessa seenti haa ta'u. Otuusiif hangafte akkasuma na biratti garuu ol dhabuu hin dandeetta. Omaa miti hin dandeenya. Garuu akkasi waa'ee birraa inna haasofnu bacaqiin gannaa akkuma beektu waa hedduudhaan namatti akkan tolle kan taatudha bara. Qorra qaba, rooba qaba, dhoqqee qaba, fira akka feetettiin argattu. Jaalallee keeyyuu laga ceetii argachuudhaaf nama rakkisa. Yaaddoodhumaan akkasitti nama. Bishaan hin daattu ati. Bishaan gannaa bara daakkiidhaaf hin tolu. Tasasitti dhufa. Odumaati kan daakii darbeetti tasasitti dhufa. Garmaamaa sitti dhufa. Daakkiidhaaf hin tolu bishaan gannaa. Kanaafuu isa keessa darbeeti jechuudha waa'ee birraa kanaas of nu miti. So yeroo dhoqqee sana keessa hunda darbee waan dhufeef agartee amma yeroo ittiin bilisa ta'e jechuudha namni tokko yeroo ittiin of ibsuu danda'u yeroo ittiin mul'achuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo itti dargaggeessi dhiichisuu kanan jedheef saniif jechuudha. Maaliif birraa keessa yeroo baay'ee wanta gammachiisaa ta'antu raawwatama. Fakkeenyaaf ciini kan godhamu birraa keessa malee ganna keessa miti. Yeroo gammachuu jechuudha birraan. Gammachuu sana kan ittiin ibsan tokko uumama akkanaa keessa darbanii dhufuudhaan. Kanaafuu san ibsa jechuudha uummanni keenya. Achi keessatti innaa egaa shubbistoora gaddoo agartee sirba sana keessa maaltu jira jechuudha bilisummaa jira. Warri naan lolan jettu, manaana ari'an hin jettu, na doorsisan hin jettu si fayyamamee jira. Maaliif ganna bishaan si fudhate jedhanii siin hin lolan birraatti baatee jirta. So birraa kana keessa waan gootu hedduutu jira ittiin mul'achuudhaaf. Kanaan dura waa'ee laambaa gaararraa kaasnee turre. Laambaa gaararraa innaa kaasnu ifni isaa sirritti waan mul'atuuf keessaa gaararra waan ta'eef jennee kaasnee turre. Ammas waa'ee hangaatuu birraa innaa haasofnu
eessatti yoo nu mul'ata miti hangaasamni kun sagalee qabaa ifa guddaa qabaa sanaaf nu rifachiisa onneen teenya kan dammaqxuuf ifa nuti sirritti ijaan hubannee ilaaluu hin dandeenye waan of keessaa qabu sagalee gurra keenyaaf sodaachisaa ta'e waan of keessaa qabu kanaaf dammaqinaan jechuudha sagalee sanas ijaan immooyyuu maayinni balaqqisa sanas kan ilaalu jechuudha so birraa keessa humna akkanaatitu jira kan jedhu kana kan mul'isu kun kara namummaatti innaa finnu nama akkamiititu nama akka yeroo birraa kanatti ibsamuu danda'a hoo jenne nama beekumsaan gaara ta'ee mul'achuu danda'u nama obsaan gaara ta'ee mul'achuu danda'u nama dandeettiidhaan gaara ta'ee mul'achuu danda'u nama akkasii jechuudha inni mooyyuu nama akkanumaan dhufeetoo gaara ta'uu miti adeemsa qabaa adeemsa karaa qaxxaamurarraa bilisa ta'een of bilcheessee beekumsaan of qaree hawaasummaan of qaree aadaadhaan duudhaa ittiin jiraatu keessatti eenyummaa ofii nama hojjetee dhufe jechuudha nama akkasiitu nama hangaatu birraa of jechisiisa jechuudha kana jechuun maalidhaa uummata ofiitiif mallattoo ta'uu nama danda'u gaachana ta'uu nama danda'u gaaddisa ta'uu nama danda'u ta'aniitoo mul'achuu jechuudha which duratti bireen ifaan ibsuu jettee turte miti ifa qalbii innaa jalqabnu yaada akkasiitiin jalqabne dukkana irratti ibsuu qofa osoo hin taane ifaaniyyuu ibsuu ifa keessa taa'ee namni itti dukkanaa'u jiraachuu danda'a ilaalcha qabuun barumsa qabuun beekumsa qabuun hanqina guddaa keessa kan jira ta'ee aduu keessa taa'ee kan itti dhaamututu jira ifa keessa taa'ee kan itti dukkanaa'utu jira so isa kana keessaa baasuu kan dandeenyu maalidhaan yoo jenne beekumsa kanaan birraatti ba'e namni tokko kan jennu yookiin hangaatu birraatiin ibsamee mul'ate kan jennu haala kana keessa darbuu hoo danda'e jechuudha akkasitti dabarsuuf egaa namni baay'ee ati jijjiiruu feeteef hin jijjiiramu bara kaka'umsa mataa ofii qabaachuu qaba kaka'umsa qabaatee garuu karamitti akkamittan jijjiiramaa kan jedhu sanarratti gaafiitti ta'uu danda'a. Nama gaafii akkasii sana qabuuf amma yaadni nuti asirratti kaasnu kun ijaarsa guddaa ta'a. Kana jechuudha. Galatoom baree jireenya keessatti gaa dammaqinsi dhugaa inni akka hangaatu birraa tasa dhufee qalbii nu ibsu hamma murteessaadha jettee yaadda. Baay'ee murteessaadha yoo yaadattan kaantiibaan teenya yoo yaadattan magaala kana haaromsuuf odoon ta'in ijaaruuf ogeeyyoota biyya alaa affeeranii turan. Hin danda'amu jedhanii. Hin danda'amu kun hin ta'u jedhanii. Garuu immoo isaan maal godhan? Ijoollee biyya kanaa itti kaasanii magaala kana buqqisanii dhaabanii bareechisanii ijaaranii agarsiisan jechuudha. Saniin booda hoo uummanni addunyaarra jiru Afrikaarra jiru hundi akka malee waan ajaa'ibaati kun akkamitti danda'ame jechaa turan jechuudha. Amma maaliidhaa kaantiibaan akkana jettan hangaatuu birraati. Hangaatuu birraati. Maaliif ifa jiru irratti addunyaan kun jijjiiramuunis dirqama kakkaatee jirti bar. Dhaabattee hafuu hin dandeettu. Inuma kaata. Hojjechuun kee dirqama jijjiiramuun kee dirqama because of this globalization. Kanaaf yoo hangaatuun birraa uummata tokko keessa dhalate tasuma dhufan dhugaa dubbachuuf amma hogganoonni ammaa bara akkuma hangaatuu tasa dhufan nuti hin beeknuyyuu tasa dhufanii tasa ibsan jechuudha dukkana irratti odoon ta'in jijjiirama addunyaa irratti waan guddaa ibsan jechuudha. Hangaatuu birraa ta'uuf hogganoota maaltu barbaachisa yoo jenne tokkoffaa amala bareedaa amala akkamii uummata hammachuu uummata jaalachuu uummata wajjin boonuu uummata wajjin rakkachuu uummata jiruu haga du'aa irraa kaasanii akka jiraatu akka waa argan tasumatti dhufan jechuudha. Tasuma magaala keessa jiranii garuu jiruun hin qaban turan. Hangaatuun birraa hojii akkanaa hojjeta. Inni lammataa namuusa cimaa hogganoonni hangaatuu birraa ta'an namuusa cimaatu isaan barbaachisa jechuudha. Namuusa akkamii? Namuusa yeroo gabaabaa keessatti waa hojjetanii waa fixuu. Namni tokko yoo namuusa hin qabaatin bari
gangalachaa oola malee waan fixu. Tokko tuqaa gallakkisaa, kaan tuqaa gallakkisaa waan isin dinqisiisu amma. Pirojektiin abbaa fedhee ka barbaadan guyyaa guguddaan pirojektoonni guguddaan guyyaa jedhameef sani karooranii guyyaa itti raawwatama jedhan sanitti dhumataa jira. Amma dhuunfaaniyyuu hangaatuu birraa kan irraa barachuu qabna jechuudha. In raawwatama. In dhumata pirojektiin. Waan isin dinqisiisu kaayootu akkas tolcha kaayoo. Waasin mul'achuu qaba. Magaalli amma magaalli nuti keessa jiraannu kun nuti ana dhuguma dubbachuuf natti mul'attee beektu akkana taati jedhee. Hangaatuun birraa warri hoogganaan hangaatuu birraa ta'an yoo dhufan iddoon jirre qotanii baasanii sitti agarsiisu jechuudha. Namichoottu odoo karaa deemu jedhan nama sadiin wayii ta'anii ka dhakaa bocu argan. Dhakaa bocan. Namoota tokkoon maal hojjattaa jennaaniin ani dhakaa bocaan jedheen. Dhakaa bocaa jiraa jedhe. Inni lammataa maal jedhe? Mindaa kootiif hojjachaa jiraa jedhe. Inni sadaffaa ani biyya ijaaraa jira. Dhakaa takka bocee bare. Ani biyya ijaaraa jira. Amma warroota sadeen kan keessa hangaatuun birraa kam yoo jette isa dhakaa takkitti bocusan odoo bocu an biyya ijaaraa jira jedhe san jechuudha. Mana keessaallee namoonni yookaan maatii keessaa mul'anni guddaan warra dureeyyaa ta'u warra qarshii qabu haa ta'u beekumsa qabu haa ta'u karaa adda addaatiin warri ciccimoon maatiin ciccimoon haa ta'u ifnana qabu jiruu qabu jiraachaa jiru maatii san keessaa hangaatuun birraa bahuu qaba. Kamaal jedhe nuti qabeenya ganaa qabna qabeenya kanaan waan wayii haa hojjannu waan guddaa wayii waan addunyaa kanaaf tolu wayii haa hojjannu namni jedhu yoo maatii san keessaa bahe maal jechuudha hangaatuu birraati. Nuti gara mootummoota afuriiti warri fulaa galaanaa kana cufan mootummoota haga afuriin ta'an haga fedhan biyya jaalatanis tokko inni dhuunfaa suni seerumaan yaada cimaan cufe inni seerumaan akka karri nuti cufamtu tolche isa dhumaasan hin beektu maqaa malee. Warroonni mootummoonni arfan kun beekanis hollaalanis biyyi tun fulaa karaan galaanaa sun akka nutti cufamtu godhanii jiru. Amma immoo yoo ilaaltan muummichi ministeeraa nu barbaachisa irraan oollu qeetti deebifnannaa jedhan hangaatuu birraati. Dukkana keessaa miti ifnana keessaan yaada guddaa addunyaan arguu malu qabatanii dhufan jechuudha. Iddoo hundaayyuu hangaatuun birraa hin barbaachisa. Amma karaa kubbaa miilaatiinis ta'u warroonni beekamtoota kubbaa miilaatiin sirri beekaman maqama waan qabaataniif hangaatuu birraa ta'anii garee isaanii ka dabarsiisan agarree turre. Garee du'aa garee hin jirre baadhatanii akkamitti dabarsan yoo jedhe hangaatuu birraati namichi tokkichi sun. Geema addunyaa yoo kana darbe irratti hangaatuu birraa ta'e namichi tokkichi sun. Maaliif ani yeroo adda addaa leenjirrattis kaasee ture amma jaarsa san yoo baasan namicha san yoo tapha keessaa baasan taphni sun taphni addunyaa sun maal ta'a jechuudha. Hin caba jechuudha. Namichi taphataa miti. Maqaan taphataa fakkaatu malee tapha namichi. Taphatu ba'a jechuudha. Maal namni akkasii garee akkasii saniif maalidha jechuudha. Hangaatuu birraati. Rakkoon jira biyyi baay'een achitti wal mormaa biyyi baay'een achitti taphataa ifnana guddatu jira garuu birraa san keessatti warra ciccimoo san keessatti namichi sun maalitti ture jechuudha hangaatuu birraa ture jechuudha. Biyyaafis garee adda addaatiif maatiif yeroo hundayyuu hangaatuun birraa yoo jiraate biyya saniif dabaruun hin oolu. Galatoom. Daawwattoota keenya waa'ee hangaatuu birraati kan nuti haasa'aa jirru. Waa baay'ee kaasaa jirra. Wantoota sammuu keessan keessatti deddeebi'uuf immoo deebii ga'aa akka argattan abdii qabna. Egaa
yeroo hunda sagantaan kun kan isiniif darbu karaa AMN+ sagalee dhalootaati. Ifa qalbiin keenya ammallee qalbii keessan haarisaa qalbii keessan irra deddeebiidhaan mimmiidhagsaa akka jiru yeroo hunda ni abdanna. Kaayyoon isaas kana waan ta'eef akkasiin jaallannu immoo jidduudhaan itti ni madeen baay'ee isin jaallanna. Yeroo hundayyuu akkasiin jaallannu onnee keessan keessatti nuuf qabadhaa laphee keessaniinis jechuu keenya. Egaa ammallee waa'ee Hangaatuu Birraa ammas itti fufna hin xumuramne jalqabbiidha ammas itti fufna yeroo miidhagaan waliin dabarsa. Siisaa. Hayyee. Wanti akka Hangaatuugaa yeroo gabaabaaf qofa dhufee kan darbu jira. Akkamitti sammuu keenya keessatti yaadannoo cimaa ta'e hafuu danda'a? Yaadannoo cimaa ta'e. Hayyee. Akkatti dabarsineetu yaadannoo jechuun waan dabarte takka miti duubatti deebineetu akka irra deddeebinee yaadannuuf. Akkas ture jennee kakkaasnudha. Fakkeenyaaf duratti Birrii waa'ee fakkeenya jareetii sadanii kaasee ture sana amma isaan boru isaanuu keessatti akkamitti akka of yaadatan meelaa. Kaleessa akkanan jechaa ture kan isaan of hin jedhan amma namichi dura gaafatameetu dhakaan qaraa jira jedhe suni akkamittan dhagaa akkan qaraa jiru innis na laalaa jira bar. Waa'ee dhagaan na gaafachaa jira riili isa laaluutu irraa ture miti. Garuu waa'ee ilaalcha jechuudha kun amma namni ilaalcha gabaabduu ilaalcha hanqattuu wayii qabu bakka irra jiru sana dhimuma yeroo sana kan inni ilaalu. So fageessinee yoo kan ilaallu taate mul'ata yoo kan qabaannu taate kan kaleessaa keessa akkuma har'i jirtu kan boruu keenya keessas immoo har'a fudhannee akka ittiin deemnu hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf namni tokko har'ummaa irra ejjetee jiru tan hojjechuu jechuun boruu isaatiif yaadannoo kaawwachuu jechuudha. So duubatti deebi'eetu amma fakkeenyaaf nuti waa'ee abbootii keenyaa innaa kaasuuf nu duubatti deemnee waa'ee abbootii keenyaa innaa haasuuf nu bar kaleessa waan isaa wajjin dabarreef waan isaa wajjin dabarsineef. Fakkeenyaaf anaaf biree nama yeroo baay'ee yoo haasofnu waa'ee abbootii keenyaa ni kaasa saddeeq afaa wajjin taphannee jenna. Amma saddeeq. Ani immoo taphanne. Kubbaa miilaa taphatte. Baay'ee nutti dhaga'ame. Amma oduu waliin taphachuu baannee fakkeenya goonee hin kaasnu kan maaliif seeti attachmentii abbaa fi ilma gidduu jiru yookiin walitti dhufeenya maatii tokko keessa jiru keessaa inni tokko walitti dhufeenyichi kan cimu haala kanaanuu waliin dabarsuu dandeenyedha. Maatummaan miirri isaa yoo akkas hin ta'in akkuma warra alaa kana jechuudha jireenyi keenya bara isaan irraan addan baane jechuudha. Kanaaf miira akkamiitiin waliin akka dabarsitu isarratti hojjenne boruu keenya irratti hojjenne yaadannoo keewwanne jechuudha. Akkuma beekamu uummanni keenya bal'aan qotee bulaadha horsiisee bulaadha. Kanaafuu yaadannoon isaa eessa jira hoo jenne achi keessa jira. Hormaata maatii isaa irratti hormaata loon qabu irratti qabeenya horatu irratti inni kun hundi walitti dhufeetoo bara mucaan koo hangafti dhalate san akkana ture jedhanii dubbatu miti. Kun miimoorii keessa kan taa'u baay'ee sammuu namaa keessa kan taa'udha. Odoo itti fayyadamuu baannee kan badu garuu waan nu hawwatu wanta kana gochuu keenyan kan itti gammannu yoo ta'e akkanatti yaadachaa ittiin jiraan. Kanaaf wanta gaarii yaadachuudhaaf wanta gaariidhaan yaadatamuudhaaf namni gocha isaatiin akkamittan ifa jedheetoo gocha isaa isa har'aa irratti karoora isaa isa boruu irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Karoora isaa isa boruu jechuun maal jechuuf seete boruu isaa sana bira gaafa darbee sana wanta kana milkeesseef akkanatti waan yaadeef akkanatti waan hubadheef jedheetoo akka of xiinxalu isa dandeessisa jechuudha. Hangaatuu birraa kan isa jechisiisus isa kana. Maaliif mul'ata qabaachuun achi keessa waan jirtuuf akkuma fuullee hoolaalle fuullee keessatti of ilaalla miti. Boruu ofii dabarsanii laaluu jechuun yookiin kaleessa keenya immoo karaa irratti finnee laaluu jechuun akkuma fuullee keessatti of ilaallu sana jechuudha. Maaliif kaleessi keenya maal fakkaata fakkeenyaaf kaaticha kaadheen ture kanaan dura innaan jedhee haasa'u kaatichi maal fakkaata halkan kaatee hiriyoota kee dhokattee yoo tokko immoo yoo gartee dhokattee qabxii wayii galmeessisuudhaaf shaakallee akkasii faa goota. Maal yaadataa achi keessatti odoo naan jettee amma
waraabichi natti dhufee hin beekaa kophaa kukkufee nan beekaa. Wanta kana hunda eessaa hin fidee hoo jette yaadannoon hojii koo keessatti dabarsee kaayyoo qabaadhee galma qabaadhee asiinan gaadha jedhee akkasitti filadhee waan hin deemeef jechuudha. San maaliifan filadhee hoo jette boruu koo irratti akkanan ga'uuf boruu koo irratti akkan ifuuf birraa akkanaa ta'uuf jechuudha. Kanaaf kaayyoon har'a nuti kaawweeffannu hunduu boruu keenya kan ibsu boruu keenyaaf birraa kan ta'uu qaba yaada jedhutti dabaluufani yaadannoo ofii namni akkasitti hojjetachuu qaba jedhee yaada. Biriin jechuudha. Akka inni si ilaalii dhaggeeffachaa jiru osoo ati takkaa libsattee ilaalteetta ta'e aniyyuu bara akka ittiin sun ta'ee hatee yeroon ilaalu akka ittiin akkas jedhee si ilaalu. Waa'ee marii yeroo darbe kaasneen turre akkas marii keessa wal dhaggeeffachuutu akkas waan jirtuufi isaaniif anis akkasumatti si dhaggeeffachaa ture. Amma nu sadeen keessaa Angaatuun Birraa eenyudha? Ana. Kadurse. Hunda keenya lakkii. Kadurse. Angaatuun Birraa boontu. Hunduma keenya. Angaatuun Birraa kun garuu dhugaa dubbachuu fi namni amma sirriitti yeroo hundayyuu of gaafachuu qaba. Fakkeenyaaf namni barate ho'i digirii tokkoffaa ta'u lammaffaa sadaffaa fixeemi. Eega inni fixuun isaa hangaatuu isa gochuu danda'a. Garuu hangaatuu birraa kan isa tolchummoo maaliidha? Hojiitti jijjiiramuu qaba jechuudha. Hojii mul'achuu qaba. Namoonni kophaa jiraachaa turan yoo gaa'eleeffatanii gara cidhaa deeman hangaatuudha jechuudha. Maal jechuudha? Isa dukkana kophummaa sanirraa ba'an jechuudha. Garuu namni fuudhee heerume isaan qofaa miti. Baay'eetu jira. Isaan keessaa immoo hangaatuu birraa ta'uun irraa eegama. Torbaan darbe akkuma kaafnu amma waa'ee marii kana mariin adeemu kuniyyuu maalidha yoo jenne hangaatuu birraati. Hojii hangaatuu birraati. Maaliif yoo jenne biyya kana keessatti adeemee hin beeku. Isa duraaf mari'achaa jirra. Akka biyyaatitti walummaadhaan haa goonu jennee iddoo tokkotti biyya guutuu irraa dhufnee waliin teenyee baatii tokko guutuuf mari'annee biyya kana ijaarra ka jenne tokkoffaafi. Namoota biyya keenya keessa qofa jiran osoo hin ta'in biyyoota alaa garaagaraarraas bakka bu'anii dhufaniiru marii kanarratti kan hirmaachaa jiran. Warreen diyaaspooraa jedhamu. Isaanillee yaadni koo bu'aa qaba. Ummata kanaaf yaanni koo bu'aa qaba biyya kana ni ceesisa ni ijaara dhaloota ittiin qarra jedhanii waa yaadaniif isaanillee bakkee garaagaraadha waan ta'eef waa'ee tokkummaati waa'ee nagaati waa'ee jaalalaati saniif hundi isaanii kan irratti hirmaatan. Mee hangaatuun nagaa eessaa madda bire? Hangaatuun nagaa onnee keenya keessaa madda. Hangaatuun nagaa maaliif amma muka odoo gaafannee sagalee rasaasaa jaalatu mukni. Bineensi muka keessaa odoo gaafatte warri muka keessa jiraatu sagalee rasaasaa san hin barbaadu. Namni dhuguma sagalee rasaasaa san hin gammadu addunyaarra hin jiru. Tasuma yeroo tokko akkuma aadaatiitti ittiin fakkaru namni dhukaasu yeroo tokko hin dhabamu. Garuu immoo nagaa fi tasgabbii barbaada ilmi namaa. Akka ilma namaatti kabaja argachuuf akka annama jechuuf iyyuu nagaaf tasgabbiin barbaachisaadha. Nagaaf tasgabbii eessaa fidnaa yoo jenne tokkoffaa rabbi irraa arganna. Rabbi nu uume irraa arganna. Inni biraa organootuma rabbi nuu kenne isaanumatu nagaaf tasgabbii isaan uuma jechuudha. Warroonni waan guguddaa aarsaa guddaa kaffalanii biyya ofiitiif ifnana caalu uumani warroonni sun maaliidha? Hangaatuu birraati jarri sunniin. Hojiin isaa maaliif hangaatuu birraa jennaa? Hangaatuun bari yeroo gabaabduu keessatti mul'attee dhabamti jedhanii daawwattoonni keenya yaaduu danda'an. Garuu immoo ilmi namaa yoo bal'ifnee ilaalla akkuma hangaatuu san mul'atee kan dhabamu. Boqqata addunyaa kanarraa yeroon haga hangaatuu santu diqqoo gabaabdu malee haga hangaatuu san ifnee darbu waan guddaadha. Haguma hangaatuu san
yoo kana qaaqnu hangaatuu birraa yoo jennu nuttis haa tolu nutti tole jennee ciisuu hin qabnu nutti toluu suni birraadha jechuudha. Birraadha nutti tole jiruun keenya birraadha jechuudha. Birras haa ta'uu ciisuu hin qabnu hanga'uu qabna hangaatuu birraa ta'uu qabna. Birraa sanirra bareeduma sanirratti jireenya sanirratti jireenya dabaluu qabna. Ifnana dabaluu qabna. Biyya ceesisuu qabna. Yeroo tokko bariyoo yaadnu biyyoonni tokko waan guddatanii uumaman nutti fakkaata. Amma Awurooppaa kaabaa ta'u waan akkasuma bareedanii uumaman nutti fakkaata. Akkasii miti wal nyaatanii wal fixanii lafarraa ol duguuganii rakkatanii beelaan dhumanii achirraa baratanii dammaqan jechuudha. Akkamitti dammaqanii eenyutu dammaqsee yoo jette hundi hawaasni yeroo tokko waliin hin dammaqu. Nama dammaqsiisu barbaada. Kan dammaqee dammaqsu. Ka dammaqee dammaqsu barbaada. Ka dammaqee dammaqsuun maaliidha? Hangaatuudha. Hangaatuu yoomii? Hangaatuu birraati. Bareedaadha. Hangaatuuwwan birraa sun waa dhaabanii yeroo muraasa keessattis darbanii legaasiin isaanii hin dagatamu. Maaliif hanga'anii mul'isanii karaa agarsiisanii darban jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti maal umrii guutuu biyya bulchuu biyya hoogganuu qoodan dandeenyeef akkuma hangaatuu san dhuftee dabarta. Garuu tokko hangaatuu birraati. Tokko hangaatuu gadnaati. Yoo rakkoon hin jirre hanga'u. Tokko immoo tasumaayyuu hangaatuu miti. Dukkana uuma jechuudha. Hangaatuu birraa yoo jennu amma projektoonni biyya kana keessatti guguddaan raawwataman haga 30 hin ta'anaaf fakkaateen projektoonni 30 suni hangaatuu birraati. Hangaatuu birraati. Maaliif maal keessatti hojjanne jechuudha. Biyya addunyaa dammaqe addunyaa birraa keessa jiraatu isaan keessatti wanni kun hojjetame yeroo muraasa keessatti jechuudha. Eenyutu hojjete projektoota 30 kana yoo jette immoo ammas warri sun hogganoonni sun hangaatuu birraati. Galatoomi. Egaa jaarraan kun akkuma hangaatuu jaarraa ariitii fi fiigichaati yookiin immoo saffisaan kan darbitudha. Wanti hundi immoo dhufeeti kan darbu. Wanti idduma tokkotti dhaabbatee hafu hin jiru. Kanaaf gaa namni dhugaan immoo ifa kana keessaa waa baratee jireenya tasgabbaa'ee ijaarrachuu barbaadu gaa haala jaarraan kun akkamitti madaalee ittiin of hoogganamuu qaba? Jaarraa kan akkamitti? Waan dansa. Waa'ee jaarraa kanaa innaa kaasnu jaarraa qacalee wayiiti jennee kaasuu dandeenya. Maaliif seete? Teknooloojiin saayinsiin jiru walitti dhufee qindaa'inaan jijjiiramni uumaa jiru jijjiirama guddaadha. Isa kana hunda waliinuu kaachuu dandeenya moo hin dandeenyu? Wajjin kaannee fixna moo fixnu kan jedhu kuni gaafii tokko keenyaa ta'uu qaba. Maaliif hoo jenne al takka duubatti hafne jechuun isa bira ga'uudhaaf hanga amma duubatti hafne kana yeroo nutti fudhata jechuudha. Amma fakkeenyaaf teknooloojiidhaan eessa jirra warroonni fuuldura jiran eessa jiran jennee hoolaallee hanga kana duubatti hafne jechuudha. Ammas akkas akka hin taane fi amma dursinee fakkeenyaaf AI irratti amma addunyaan akkuma waliigalaatti miti kan haasa'aatiin jiru achi keessaa biyyooti Afrikaa dursee amma argamaatiin kan jirtu eenyudha? Itoophiyaadha. Waan dammaqina arganneefi malee oduu akkasitti waliin socho'uu baane karaa fuulduraa maal taana eegee taanetu warra oomisha isaanii bitu taana. Amma kompiitaanti ta'uufi barkan deemaa jiru maaliif dargaggoota leenjisaa jirra awareness sirriitti uumaa jirra barsiisaa jirra. Uummanni akkasitti barachaatiin jira mootummaan akkasitti barsiisaatiin jira. Inni kun maal fidaa hoo jenne jijjiirama jaarraa fida. Kanaaf kutannaadhaan kan itti adeemamuu qabu jedhee yaada. Gaafii duratti biree gaafate takkatu keessa kuutti hafe. Meetti fufu. Waa'ee hangaatuu nageenya jetteeti nageenyi akkamitti hanga'uu qabaa. Onni irraa eessaa dhufa kan jedhuuf onni irraa jettee turte. Hangaatuun nagaa eessaa maddaa? Dhugaa. Onni qofa osoo hin ta'in ani sammuurraa jedhee simmuun hin yaada. Sammuurraa jechuun ko maaliif seete? Namni 24/7 nama yaadan hin dhaabbannitu jira. Maaliif? Conscious mindiin keenya kun yeroo baay'ee akkuma dubbanne dadhabee irriin odoo fudhateeyyuu
inni hirribni fudhanne sun abjuudhaan itti fuudha hojii isaa jechuudha. So yaadan addaan hin kutu jechuudha addaan hin citu jechuudha namni waan yaadaa ta'eef garuu yaadni koo kun isa kamiif ta'a isa kamiif mala isa eenyurraa maaltu adda isa godha kan jedhu kana garuu nama sirriitti xiinxaluu danda'utu jijjiirama kanaaf of saaxiluu danda'a yookiin immoo jijjiirama nageenyaaf of saaxiluu danda'a. Kanaaf namni caalmaadhaan yaaduu danda'e namni caalmaadhaan hubannoo argachuu danda'e jijjiirama nageenyaa fiduudhaaf isatu dursa jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan dura bar namoonni yaadni akkanaa kun galeef hoo ani du'eetoo isin nageenya buuftan ta'e ani haa du'u namni jedhe jira biyya keenya keessatti jechuudha. Nama akkamitti waa galeefitu akkana jedha hoo jette mooyyuu nama hangaatu birraa ta'e jechuudha namni kun. Jijjiiramni wayii dhufuu akka danda'u mul'anni wayii nama ifeef jechuudha. Kanaafuu hangaatu nageenya akkasitti yaada. Kara ammayyummaa qaroomummaa jijjiiramaa kanatti seenaafinne nageenya irraa adda baanee eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Hangaatu birraa kan nu jechisiisu isa kana hunda walitti qabannee walitti guduunfinee humna guddaadhaan tarkaanfachuu danda'u jechuudha. Humni sun immoo ilma namaatiif kennamee jira. Maaliif kalaqa adda addaa uumuudhaaf carraa qaba. Nageenya uumuudhaaf karaa kamiin odoon deemee naawayye jedhee yaaduudhaaf namni akkuma duratti kaasatiin turre mariin jira teknooloojiin jira gorsitoonni adda addaa jiru isaan kana hundarraayyuu yaada argachuu dandeessu. Kanaaf kallattii kamiinuu deemuu yoo barbaadde karaa kamiinuu deemuu yoo barbaadde karaa ni jira jechuudha. Karaa sanarraa deemuu yaada jedhu kaasu. Galatoom gaaffii xumuraati bire. Har'a siisaay garuu qalbii kee seerumaan booji'e. Maalin hubachaa jira? Kan ati akkatti qalbiin kee booji'ame daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya immoo hammam booji'amu jedheen nama dinqisiisa. Of gaafachaa jira. Baay'ee garuu mormuun kiyyan oolu. Na booji'us booji'aa kiyyan mormaan. Mormuun gaariidhaan. Mormuun morma nama cabsiisa. Maaliif seete? Dhugaa dubbachuuf gaafii addunyaa kana hunda dhiqu xurii isaarraa balleessu gaafatte ati. Nageenyi eessaa madda jechuun onnerraa wannan jedhe jaalallis onnerraa madda. Mucaan kun jaalala bira waan darbeef malee jaalallis amma namichi inni duratti kaase sun yoo an du'ee biyyi tun nagaa taate ana asumarratti armiyaa ta'u ka jedhe namichi sun waan onnee bareedduu qabuuf. Ela karaa saayinsiin adda addaa maal jedha seete beekumsi ilmi namaa hundi ani beeka jedha. Beekumsaan yoo akkam guddate dhibbantaa keessaa harka 20 qofa milkoofta. Onneen garuu onnerraa hin milkoofte cal'ifteetum. Amma onnerraa waan karaa maddeen odoo walitti sinne odoo jaalanne gaafa an du'e odoo ati bootte beekumsan gaafatu sun. Beekumsi barnoonni barbaachisaadha ifnana. Garuu innaa amma marii irra jiru kanarratti marii onnerraa madde ta'uu qaba. Maaliif ilmi namaa yeroo hundayyuu beekumsaan wal caaluuf tattaaffata. Garuu gaafa an boo'e beekumsaan hin boo'an onneen boo'a. Gaafa onnee kootutti hin boo'a. Imimmaan kiyya yoo jigusan warra mari'atu san hundaafiyyuu hin galaafi. Yoo an ibsuuf immoo beekumsaan yoo ibsuuf maal taasif fakkaata? Achitti hin galaaf. Yoo achi ba'u immoo yaada biraa uumate mucaan magaalli sun akkas jedhee garuu amma san fudhadhu jedhee sitti dheekkama jechuudha. Wanni guddaan addunyaa kanaa karaa amantaa kanaan warri amantaa maal jedha seete? Nama onnee nagaa qabu waaqniyyuu achirratti iddoo taa'isanitti hojiin isaa itti mul'achuu danda'a jedha. Kanaaf wanni guddaan hundi onnerraa madda. Jaalalarraa madda. Kana jechuun garuu onneen suniyyuu akka jiraattu mucaan magaalli kun ka jedhe beekumsi barnoonni baay'ee barbaachisaadha. Akka gaarii morme moo akkam? Ani mormiinsaa mormii biraadha jedhee yaade ture garuu mormii ajaa'iba. Mormii miti garuu. Kana garuu beekumsi barnoonni. Eebbise malee. Kana maalumaafuu osoo baay'ee itti fufni kana caalaa an dhuguma. Ani waasaa nan jalqabuma keenya yaadadha garuu daqiiqaan keenya deemee xumuruuf jirra. Kanaaf waan jettan qabdumoo ani daawwattoota nagaadha.
hangaatuu birraa keessan barbaadadhaatii eeggadhaa tiffadhaa maatii kaasee haga biyyaa addunyaa hangaatuu birraa keessan argadhaatii hordofa. Atoo jetta? Maalin jedhe seeti ani waa'ee hangaatuu birraa innaa haasofnu waa'ee jijjiiramaa taasaa achiin jirra. Wanti jijjiiramni jedhamee addunyaa kanarra jiraatu immoo jijjiirama qofa. Kanaafuu jijjiirama kana keessa haa waliin daakun jechuudha. Galatoom daakuu yaadaati garuu bishaan daakuu miti. Dhugaa. Yaada daakuudha. Eeyyeen. Kan yaadummoo maa inni? Nama. Sammuu dhugaa. Sammuudha. Sammuun immoo namuma. Sammuun nama. Lakki. Lakka dubbii kana dheeressuuf. Kan yaaduu danda'u namadhaa jechuu barbaade. Namadha. Na of galcha. Wanti jalqaba qabu xumura qaba. Xumurri har'aa immoo jalqaba milkaa'ina boruuti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waa hedduu kaasneerra. Hangaatuu birraa jennee yaada kanaan dammaqneerra waas irraa baranneerra. Yaada kana yookiin immoo mata duree har'a asitti mari'achaa turreen ofii keenyaafis haa ta'u hawaasa keenyaaf ifa akka laambaa taanee haa ibsinuun dhaamsa sagantaa keenyaati. Torbee immoo mata duree ho'aa onnee keessan yeroo hunda dudubbachiisuu danda'u tokko qabannee haga dhufnutti nagaaf jaalalli yoomiyyuu isinirraa addan ba'iin warreen isiniin jennu Biraanuu Raaboo an Boontuu Tasfaayee akkasumas immoo Siisaay Tufaati. Dhugaa. Horaa bulaa ifaan turaa. Ifaan turaa. Nagaatti.